Bashurra jechuudha kuma bilbila gala lafaan dhaa'uuf deemti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا بولتني وردت تكي جالتها مفكبة وأكم جرتن فيا كيسان يلا مني سانا من كيسان نجا سنجتشا كلتي مان غير فيديو تسندا برسا وندي كيسان وفول كيسان فيا ما يرو غاري دا برسا لايكي غودا إذا وردت تكي يا تناندو رجتشودا سنبت تربارتي ألتكو فيديو فولا كينا وانت أمما وانت من كيس جرون فيا دمني هذا تكفولا كينا كنون سودان تربارتي ألتكو سني كودا جريت برا تناندو رجتشودا كانت نوم سنتو لتي فيا دما جتشا هذا وانت كوكبري في جرا waan fuula keenya haga tokko midhamarraa ittiin eeggannu yookaan ittiin kunuunfannu jechuudha. Fuulli keenya egaa sababa garaagaraatiin namni kamuu fuulli isaa akka gizee ijoollummaatti hin turu kun immoo jiruudha. Garuu haa ta'u fuula keenya irratti wantoonni gurraachi hedduu maadiyaatiin garaagaraa gogiinsi fuulaa akkasumas wanta hedduu fuula keenya irratti yeroo tokko sababa garaagaraatiin irratti mul'ata jechuudha. Wantoota kanneen guutumatti hambisuu dandeenya osoo hin taane haga tokko fuula keenya midhamarraa dandamachuu dandeenya jechuudha. Akkam goonee kan jedhamuutu waa hedduu jira wanti fuula keenya haga takka midhamarraa ittiin dandamannu waa hedduu jira jechuudha. Waa'ee sanniin keessaa waan ofii kiyyaa yeroo fayyadamu viidiyoo isin godhee gadhiisa. Namni isinitti toletti fayyadamtanii namni isinitti hin tolle immoo dhiisna jechuudha. Kanaafuu wajjumaan karaa walitti deemna haasawa isinitti baay'isu warroonnis deemna kana maatii ta'aa jirtan uffadhaa galatoommaa isin jaaladha isin kabaja namoonni jalqaba irraa maatii turtan hedduun akka galatoommaa isin jechaa hordoftoota kiyyaa kallattii maa gara viidiyootti deemna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yeroo waan akkana isinitti agarsiisu deemee fuula kiyyaaf jedhee ka bitee miti jechuudha. Noormaalii waanuma sababa biraatiif bite garuu fuulaaf illee bareeda waan ta'edha. Kanaafuu wanta garaagaraa fuula keenya wanta keemikaalaan baay'eedhaan qophaa'ee wantoota akka isanii yeroo baay'ee fayyadamurraa wantoota kanneen baay'inaan osoo fayyadamne bu'aa isaa nuu hin argina jechuudha. Hordoftoota kana gizee jedhamu namni hedduun dhugaa ittiin fakkaatu dhugaa dubbachuuf yeroo tokkotti jijjiirama qabu wanti ta'u garuu yeroo maraa bakka aadaa ta'e godhattee wanta uumamaa kana gizee fayyadamte bareedaadha. Haa ta'u akkasumatti fuulli keenya ni gurraachatas ni badas yeroo tokko gartanii fuulli kiyya ammayyuu fuulli kiyya diimaa waan ta'eef hin danda'u jechuudha. Asaas agartanii akka maadiyaati ni badas ni dhufas jechuudha. Sababa hedduun akkuma kanaan dura isin jedhe amma ani ibsa baay'ee tana bal'aa isin kennu garuu fuulaaf bareeda akka ta'e isinitti hima isin gizee fayyadamuu illee ni argitanii. Kuni paappaayidha. Paappaayii noormaali nyaataaf malatti bitame kun amma sirra yoo gadi kaa'u jallisaa kun immoo buna jechuudha. Hayyee lamaan kana qofa buna qofaayyuu osoo fayyadamtanii buna amma mana keenya keessaa hin dhabnu kanaafuu aannan illee hin dhabnu aananiif buna gizee maraa osoo fayyadamne fuula keenyaaf baay'ee takka bareeda ni laaffisa ni bareechisa. Paappaayii illee gizee nyaataaf bitattan akkana irraa hundi gootanii gogaa isaati kan fayyadamu hedduu gogaa isaati jechuudha. Kanaafuu irraa baaseetini akkanatti akka qabannaa naa tolutti eega qopheesseen booda buna kana irratti akkas godha. Kana gootan booda yoo bunillee itti godhamu baate noormaali gogaan paappaayii illee baay'ee takka bareeda fuula keenya saamunaadhaan dhiqneen booda saamunaa nuuf ta'u ni gadi booda quncee paappaayii kana qofallee gidi baay'ee fayyadamne bareeda. Quncee muuzillee bareeda. Bishaan timaatii mallee damma xixiqqootti guutanii fuula keessaniif fayyadamtan bareeda. Bismillah. Egaa hordoftoota kiyyaa haala duroo raabisanii yoo deemee daqiiqaan hedduu dheerata namni immoo hin ifata hin laalu. Kanaaf amma sagalee irratti hidhutti jira. Qulqullinni sagalee akkana wayyaa yeroo baay'ee qulqullinni sagalee gizee waa hojjedhu hedduu akka na yaaddessa. Kanumaaf sagalee hocaallee jala ture irraa balleessee amma irratti hidhe jechuudha. Wanni an godhe hin jiru kunoo bunaa fi paappaayee kan akka nama godhaatiin fuula keessan sirriitti maasaaj gootan yookaan ittiin sukkuumtan jechuudha. Akkanatti agartanii maashaallah hedduu akka bareeda hundi keessanuu fayyadama. Paappaayeen fuula keenyaaf gogaa keenyaaf hedduu bareeda. Kanaafuu rakkina hin qabu hidhi kiyya lachumaan dibadhee jira. Fuula keessan yoo isinitti tole qaama keessanis akkanatti dhugaa dubbachuuf maaksiin bunaa hedduu bareedaadha. Hedduu jechuudha gogaa laaffisuu keessatti gogaan keenya akka ciru gochuu keessatti baay'ee bareedaadha. Wantoota garaagaraa wajjin mattanii irdii wajjin aannan itti wajjin akkasumallee mootuu damma wajjin waliin mattanii gizee fayyadamtan hedduu bareeda. Bakka kanatti bashurreen azana godhutti turte gamada bilbilaan irra kaa'ee akkana godhaa turte jechuudha. Yala lafaan dhooftee oolte kaameraan duraa cabee jira. Waan ichirraa isii baasu immoo narra ol baate jechuudha. Akkana irra hordoftoota kiyya hundaafuu lifama.
akkanatti qaama guutuu fuula keessan guutuu hidhiin dabalate agartanii ni diriirdan jechuudha. Akkanatti yoo xiqqaate daqiiqaa 5 takka fuula keessan haala kanaan guutanii luka keessan qaama keessan torbaanitti al tokko akkanatti fayyadamtanii iyyuu bareeda jechuudha. Noormaali qaama guutuullee osoo fayyadamtanii bareedaadha. Maaksiin bunaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka bareeda isiniin jedhe irra deebi'ee isinitti hima. Paappaayileen hedduu bareeda. Qunceen paappaayii kuni kanarraa fi kana harka kiyya sirriitti akkanatti sukkuumadha jechuudha. Ittiin dibadha. Saniin booda daqiiqaa 15 hanga 20 soddoma illee tursiistan wanni nama miidhu takka hin jiru jechuudha. Gizee hojii mana keessan hojjettan yoo meeshaa dhixxan yoo anyways bakka waan mana keessatti hojjetamu waan hundaa gizee hojjettan daqiiqaa baay'ee isin irra ture rakkoon qabu jechuu barbaadeeti. Garuu harka yoo kana dibadhan akkanatti osoo waan hojjetin harka dibadhe akkanuma taa'uun ni dhiqqoo inni ulfaata. Ammaaf daqiiqaa 10 takka tursiisetiin walitti deebina jechuudha. Hundi keessanuu laayikii gochuu hin dagatina. Sagaleen asiin jeeqaa ture ijoolleen natti dhufte asiin harkoon narraa jedhanii ture saniif irraa balleesse. Kanumaafuu akkuma abdiin qabaa kunuu harka kiyyallee ka fuularraa naaf harki kiyya akkanatti qaama guutuu jechuudha. Harka kiyya fuula kiyya dibatutti jira. Kanaaf maaksii kana waan biraatti makuuf hin deemina yoo mana keessan hin jiru waan mana keessan jiru jechuudha. Akkasumas faayidaan qabu jechuun xiqqoo takka jechuun osoo fayyadamin hin ta'u dhugaadha. Yeroo takka lamatti faayidaa hin qabu. Garuu gizee mara aadaa kee godhattee akkuma fakkeenyaaf meekaappii fayyadam gizee gabbaan waa haaxaannu san isallee torbaanitti yeroo 2 yeroo 3 waan mana keessa jiru akkana goone fuula keenya osoo kunuunsinee bareedaadha. Fuulli keenya sababa garaagaraatiin nu jalaa gurraachata jechuudha. Kanaaf haga tokko irraa nu ittisa. Haala kanaan isinitti haasawutti ture waa baay'ee jechuudha. Garuus daqiiqaa 25 akkas ta'ee jennaan san irraa haqee kaan gaggabaabsee akkana sagalee amma irratti hidhutti jira. Egaa harka kiyyallee dibadheen booda fuula kiyyallee akkanatti waliin ga'e jira. Daqiiqaa 10 qofa tursiise. Nama qabuufta dammo so qabaate bareedaadha. Kana caalaa andama ittiin goone waan mana jiru paappaayii akkanumatti gizee nyaatuuf mana bitamu gogaa isaati jechuudha. Fayyadamee tarii paappaayii isa sanillee buna wajjin walitti gootanii wanni damma itti gootanii fayyadamuu dandeettanii. Fuulli kiyyallee goggogeera. Artanii amma akkanatti suuta jennee ofirraa hir'inne saniin booda dhiqannee walitti deebina. Bakka bakkatti voice duraa irratti dhiisee jechuudha. Sagalee duraa irratti agartanii eega daqiiqaa 10 tursiisee dhufeen booda akkanatti harkaan akkana susukkumuu qabdan osoo hin dhiqatiin dura jechuudha. Tariitii gogaan ija keenyaan hin argine jechuudha. Qabatee akka nu bahu waan gugurraacha fuula keenya irra jiru saniin booda qabatee akka nu bahu akkana goona agartanii gogee jira jechuudha. Maaliif paappaayee fi buna qofa jechuudha. Egaa isin waa baay'ee wajjin gootanii fayyadamuu dandeettanii. Egaa booda dhiqadhee deebi'ee maashaallah tabaarakallaa agartanii hedduu takka bareeda. Kana yoo barbaadan torbaanitti gizee 3 gizee 4 illee fayyadamtan rakkoon qabu jechuudha. Bunni isin fayyadamtan manka sukkaaraa yookaan fallaana sukkaaraa takka hin caaltu. Quncee muuzii irratti qiccanii quncee paappaayii irratti qiccanii fayyadamuu dandeettanii. Aananiif buna fayyadamuu dandeettanii. Wantoota akkanaa kanneen wantoota mana keessatti haala salphaan argannu yeroo kamuu osoo fayyadamnee miidhaan qabu jechuudha. Faayidaa malee egaa boodaan gizee kamuu ka fayyadamu fuula kiyyaaf dibata kana Glossoid kana looshinii isinis kireemiin isini jira. Looshinii isaa baay'ee jaaladhaani. Isa kanaafi akkanatti oilii kan waliin makee galgalgal inni taa'aa gizee tokko jechuudha. Garuu baay'inaan oilii kana fayyadamaani looshinii gizee magabbaatan kireemii isaatii fi dibata oilii kanas waliin mattanii galgalgal waxaatan bareedaadha. Garuu kireemiin tokkoof lammaffaa qaba. Haala kanaan dibannee kunoo haala kanaan hedduu bareeda. Ananatti tola oiliin kuni isin waan isinitti tole fayyadamuu dandeettan. Namni michi buna sodaattan galgalgal fayyadamaatiin sanboon dhiqadhaa oilii haxaadhaa rafaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kana fakkaata akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina. Viidiyoo kanatti aanee distii dheengadda sileessa san haala bareedaan itti dalagee gad isinii dhiisuudha. Laayikii godhaa. Bye bye.